Anis immoo Waaqayyoo waan inni asiin naga'eef hin beeku. Isiniinis waan isinii har'a akka kanatti teenyee walii wajjin sagalee Waaqayyoo dhageenyu waan godheef hin beeku. Garuu inni beekaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Baay'ee inni dheeressu maaliif daqiiqaan yeroo naa kennamtee yeroo muraasa waanta ta'eefi uni galgalaa qabne amma ganamaatti waa'ee maatii kanarratti yoo haasa'aa oollee hin dadhabnu. Duraan dursee nagaa warra manaa kootii isinitti himaa. Warri manaa koo Abarrash Tolasaa Roorroo jedhamu. Har'a fuula keessan dura kan dhaabatee jiru nama guutuu miti. Kanaaf waan tokko tokko waan hir'isee ishee biratti hafe jechuudha. Kanaaf gaafa dhuftu itti guutti. Akkasumas immoo karaa koo immoo yoo qofaa ishee hidhattes ishees akkasumatti hir'ataa. Haa ta'u iyyuu malee ergaa kan biraa waanta dhufneefi eegii dhufne immoo saba Waaqayyo wajjin maaliif waliin arginu kan jedhu yaadeeni. Lubi immoo carraa naa kennanii maaliif dhuftee waan tokko tokko nutti hin dubbattu jedhanii jaarsoliin asiisii walii galtanii na waamta'ittu jedheen amanaa na ayyamta'ittu. Waaqayyo si naa eebbisu. Luba koos immoo Waaqayyo isaa eebbisu. Dargaggoodhanii yoo akka isaatii ana kanan qabaddoanii akkasumatti niyyaa waldaa keessa siifacha deeme. Maaliif biyya keenya hin jiru kun. Haa ta'u iyyuu malee baay'ee guddaa isin galateeffannaa. Duraan dursee Addis Ababa Sinoodosii kan jedhamu keessa hojjechaan ture. Warri waa'ee Addis Ababa Sinoodosii beekan isin gidduu jiru. Lubi Birraatuun jiru, Boddoo Saanfaa jiru. Namooti baay'eetu jiru. Amma hunda keessa maqaa dhahee hin fitu malee. Agasii booddee immoo maaliif Addis Ababa Sinoodosii irraatii baatanii Harariin dhuftu? Maaliif Jijjigaa dhuftu? Maaliif immoo Dirredawaa dhuftu? Maaliif immoo iddoo adda addaa deemtu jedhanii warri Shawaa keessaa maaliif baatan jedhanii karaa adda addaa wanni ta'anii akaakayyuu kooti. Akaakayyuu kooti gara korbaa jiru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Naani maakalaa Itoophiyaa Sinoodosii jennee immoo waggaafnee maakalaa Itoophiyaa Sinoodosii kana keessa guutummaa isaa waggaa 21 hojjedhe. Wangeel Mamriyaa Darakteera ta'e. Waggaa 21 namnumti na gaafates hin jiru. Narraa fuudhaan jedha narraan fuudhanii. Hundumtuu calloo jedhee na ilaalaa. Waggaa 21 hojjennee Waaqayyo nu eebbisee. Lafa wangeelli hin geenye wangeelaan nu ga'ee iddoo lafa namni dhaabachuu hin dandeenye dhaabannee iddoo meeqa keessa dabarree Waaqayyo immoo maakalaa Itoophiyaa Sinoodosii guddisee iddoo lamatti ramanii jiru. Addis Ababa Sinoodosiidhaa fi maakalaa Itoophiyaa Sinoodosiin Addis Ababa keessa jiru. Kiloomeetirii 2 waliin caalan mananii fi 5 kiiloo gidduun kiloomeetirii 2 caaltu wanti fakkaata. Sinoodosii 2tu achi keessa jira. Achi hojjennaa turre. Yommuu ani jalqabee waldaanii Makaana Yesuus gara waldaa 12 ture. Jarmanii afaan warra Jarmaniitii fi afaan Ingiliffaan kan lallaban immoo jiru. Liidataa fi Jarman Cheerchiidha. Waldaa 14 fuune. Gaafa achiiti immoo iddoo lafa amma jiru har'a jiru kana hundufu waldaa meeqa akka ta'e isinittin himaa. Maaliifin kana dubbadha isinitti fakkaate? Hojiin hojjedhe tun ta'e isa Waaqayyo hojjeten dhugaa isinitti ba'aa jira. Isa gooftaan koo godhe, sabbaan koo godhe. Sanni nu agarsiise, sanni dhugaa ba'aa jedhee dhugaa isinitti ba'uu barbaade. Waaqayyo karaa kana nu gargaare jechuu kooti. Akkasumas immoo har'a nagaa guddaa isinii fidee dhufee waldaa Makaana Yesuus irraa. Waldaan Makaana Yesuus amma baay'ee guddateera. Sinoodosii 38 ta'e. Sinoodosii dur 4 ture, 8 ta'e, 12 ture, 16 ture, 20 ture, 25 ta'e, 29 ta'e, 29tii 38 ol rukutame immoo. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo hojii hojjechaa jira. Waaqa hojiirra jira. Gara nama miliyoonii 11 olii tajaajilaa jirti waldattiin kuni. Luboota baay'eetu eebbifamaa jira. Namoota baay'eetu eebbifamaa jira. Waaqayyo waldaa kana karaa kana eebbiseera.
Pirezidentii waldaa kanaa luba Dr. Yoonaas Higgasuufi akkasumas immoo DMT Director kan ta'anii Mission of Theology kan jedhamutu jira. Mission and Theology Department luba Dr. Lalisaa Gammachiisi nagaa guddaa isin erganiiru nagaa isaanii suuradhaa. Lafaratti itti nagaa keenya itti nu miidhan lafan dhufee itti maayira. Kanaaf baay'ee Waaqayyoon galateeffadhaa. Haa ta'uyyuu malee har'a waa'ee gaa'ilaa waa'ee maatii ganna kana dubbachuun nama saalfachiisamani. Namni yeroo ana wal fuudhu hin jiru. Utuu wal fuudha illee ganna wal fuudhu turre ture. Abbaa manaa fi haati manaa oomsa barbaadu wanta ta'eef qorran barbaada wanta ta'eef kanumti hundaa'u jaalala ho'isuyyuu immoo yeroo qorraatti namni baay'ee walitti siqaa jedhu. Akka biyya keenyaatti. Duraan dursee garuu Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Kaniin Waaqayyoon galateeffadhuuf wanta baay'eetu jira. Carraa kana sanaa kenne. Carraa waa'ee kanaa dubbachuu sanaa kenne. Carraa waa'ee kanaa dhugaa ba'uu sanaa kenne. Waaqayyoon galanni ulfinni Waaqayyo lafarratti isaaf haa ta'u. Garuu carraa kan arganne immoo zimachuun nurra hin jiru kan jedhudha. Kanaaf waggaa 21 eegini maakalaa Itoophiyaa Sinoodosii keessa hojjedhe booddee gara waldaa isa guddaatti waajjira isa olaanaatti na waamanii anaaf warra manaa koos manaa waaman. Namichi tokko akka jedhe Qees Gannatii illee haa dhufu warri manaa isaanii maaliif dhufu jennaan dubbiin isaa waadha manaaf abbaa manaa barsiisaa. Qees Gannatii nama tamaare nama kan biraa abbaa manaa waadha manaa gootu reedhanii yookiin nama qaxxarame danaatii qaxxartuu reedhanii gaafannaanii hin ta'u jenne. Maaliif abbaa manaa waati manaa nama meeqa? Tokko. Kanaaf anis isheenis waamamnee achii tajaajiltii yeroon fiildii bahee silxanaa kennu wajjin laannaa yeroon gorsinu wajjin gorsinaa. Waaqayyo carraa kana nuu kennee namoota baay'ees nuu kenneera galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waa'ee gaa'ilaa har'aa haa ta'uyyuu malee baruun kan nurra jiru hubachuun kan nurra jiru gaa'ilaa fi maatiin jalqaba hangafa hundumaa isa ta'e ilaalla. Waaqayyo jalqabatti yoo seera uumamaa laaltanii seera uumamaa dubbifattanii jalqabatti Waaqayyo maatiidhaa wajjin jalqabe. Sinoodosiin hin jiru, waldaan hin jirtu, sabakaan hin jiru, biyya ammatti waamamnu kun Eurooppaan neennu, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustreeliyaa neennu kun hin jiru, Afrikaa neennu hin jiru. Kan jiru maatii tokko duwwaa wajjin jalqabe Waaqayyo. Maatii tokko wajjin jalqabuunsaa immoo maayinni gaa'ila attamii jalqabe Waaqayyo kan jennu gaa'ila cubbuun utuu biyya lafaan dhufin gaa'illi jalqabe. Gaa'illi cubbuun utuu biyya lafaan dhufin akka inni jalqabe as keessatti argina. Gaa'ila gennata keessatti jalqabame achitti argina. Gaa'ila maamoonni isaa jaarsoliin isaa Waaqayyoon ta'e argina. Kan jaarsummaa dhaqes Waaqayyoo, kan heerumsiises Waaqayyoo, kan wal fuusises Waaqayyoo, Addaam nan fuudhe jedhee hin gaafanne, waan nan heerume jettee hin gaafanne, kan hin barbaachisa jedhe. Kanaaf dargaggoonni addaa keessa jirtu taanaan isiniinis hin barbaachisaa. Shamarroonni addana keessa jirtu taanaan isiniinis hin barbaachisaa. Warri wal fuune immoo barbaachisa isaa barree wal fuune irraa jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo kana keekee gaarii moo gaarii miti? Isa kana dhageenya tunni dubbafamu seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 kan jiru waa'ee kanarratti waa'ee inni dubbatu sagalee Waaqayyo dura dhageenya. Seera boqonnaa 2 lakkoofsa 18 kaaseen dubbisaa maqaa gooftaan akkasidha. Ergasii Waaqayyo gooftaan namichi qophaasaa ta'uun gaarii miti. Kana akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe.
Makura division. Waaqayyo gooftaan biyyoorraa bineensa bakkee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akka inni isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide. Wanti namichi uumama lubbuu qabaate jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa hin ta'eef. Namichis horii qe'ee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'aniif bineensa bakkee hundumaafis maqaa hin baase. Namichaaf garuu kan akka isaatii kan isa gargaartu hin argamne. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhee utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon hin guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaachichaa isa namicha keessaa fuudhee sana irraa dubartii tolchee namichatti hin geesse. Namichis amma reefuu ta'ee isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaaf haadha isaa hin dhiisaa, haadha manaa isaattis hin maxxana. Isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Namichii fi haati manaa isaa qullaa isaanii turani, lamaanuun isaanii garuu waliin saalfatan. Ameen. Gaa'illi kun gaa'ila mudaa hin qabne ture. Waaqayyo kan inni har'a beekus gaa'ila mudaa hin qabne beekan. Maaliif Waaqayyo kan inni hojjete tikikkiliidha, pirefektiidha. Gaa'ila abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti, dhiira tokkoof dubartii gidduutti akka inni uume argina. Gaa'ila inni uume kun immoo gaa'ila isa ganamaa ati. Gaa'ila isa ganamaa kana baay'ifnee irratti haasa'uu amma hin dandeenyu. Garuu yommuu galtanii hojii manaa isinii kenna. Kutaa amma dubbifame kana dubbifadhaati abbaa manaa fi haati manaa ijoollee wajjin waa'ee maalii dhageessaniidha wal gaafadha. Waama dhageessan sun dubbifame. Eegii kana raawwattanii booddee daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 eegii kana raawwattanii booddee amma immoo daqiiqaa 5 6 7 fi maalirraa barrakaa irraa kan jedhu immoo walii wajjin haasa'a. Eegasiisa booddee karadha rafa galgala yoo ta'e walee ganamallee hin danda'amu hundumtuun fiigaa namaaf mijaa'u. Garuu uummanni isinii mijaa'u yoo akka gootanii gaarii ta'a. Inni kun anaa fi haadha manaa koo abarra ishiin gargaareera. Inni anaaf ishee gargaare isin gargaaruu hin diddu jedheen dubbachaa jira. Inni anaaf isheef ta'e isiniif hin ta'a jedhee yaada. Kanaaf gaa'ila mudaa hin qabne jechuun maa jechuudha? Tokkoffaan gaa'ila waan hundumaa jalqaba Waaqayyo wajjin isa uumameedha. Waaqayyo uumaan attamitti kana jalqabee wajjin ture yoo jenne isatu jalqabee maandisi isaa injineeriin isaa isa malee wanta xumuramu hin jiru wanta ta'eef namni qofaa ta'uun sirrii miti gaarii miti jedhee dubbate. Kan isa taantu, kan isa fakkaattu, kan isa gorsitu nan uumaa fedhe Waaqayyo. Nama fi kana uume Waaqayyo. Kanaaf hangafa jechuudha gaa'illi. Hangafa jechuudha maatiin. Waan hundumaa hangafa hundumaa jechuudha. Gaa'illi kun immoo eessatti jalqabee gennata keessatti jalqabe. Gaa'illi kun immoo gaa'ila attamii ture? Gaa'ila hundumtuu guutuu lafi bashannananii waan nyaatanii waan dhuganii gennata jechuun gennatuma. Gaa'illi kun immoo cubbuu malee ture. Cubbuun hin turre. Cubbuu fuuldura ta'e. Maatiin kunis cubbuu fuuldura ta'e. Cubbuu booddeessa ta'e booddee dubbifannaa. Haa ta'uyyuu malee cubbuu fuuldura gaa'ila akkasiitu ture. Kanaaf gaa'illi ganamaa pirefektiidha, mudaa hin qabu, guutuudha kan jennuuf kanaaf. Isa kana eegii ilaalle booddee gaa'illi Addaamiif Hewaanii gaa'illi akka kanatti bareedee yeroo misirrummaa isaaniis yeroo hundumaas bara meeqa akka ta'e hin beeknu. Fakkeenyaaf boqonnaa 2 fi 3 gidduu bara meeqa akka ture waan tokko iyyuu hin beeknu. Kan nuyi beeknu garuu Waaqayyo gaa'ila uumuu isaati. Gaa'ila uume gaa'ila isa qulqulluu ta'e
gaa'ela isa cubbuun keessa hin jirre, gaa'ela isa waan hundumaa qabu, maatii waan hundumaatiin fuula Waaqa duratti bareedu, yeroo hundaa sa'aatii booddee Waaqayyoo fi maatiin kun wal argu wajjin haasa'u booddeen ilaallaa. Haa ta'u iyyuu malee gaa'ela kanatu attam ta'e laata gara fuulduraatti. Gaa'illi akka kanatti uumame maal ta'e laata? Boqonnaa 3 lakkoofsa 1:13 dhaggeeffanna. Isa kana amma baay'ee irratti hin dubbannu, garuu akkuma dhageessanii gaa'ela inni mudaa hin qabne kun mudaa argate moo attam ta'e? Isin dubbisa maqaa Gooftaan boqonnaa 3 kaasee akkasidha. Bineensa bakkee Waaqayyo Gooftaan uume hundumaa keessaa boofni caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan, dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaarraa nyaatinaa isiniin jedhee jedhe. Dubartittiin immoo boofichaan, nu ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran irraa nyaachuu dandeenya, garuu muka iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaarraa hin nyaatinaa, isattis hin bu'inaa, kana achi hin duutu jedheeraa jette. Boofichi immoo deebisee dubartittiidhaan, hin duutan. Isin ija mukichaarraa yeroo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyoo akka isin taatan Waaqayyoo hin beekaa jedheen. Dubartittiinis iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa, ija namaatti kan tolu, ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasisaa ta'uusaa argitee ija isaa irraa kutattee hin nyaatte. Abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo hin laatte, innis hin nyaate. Yommus lamaanuu iji isaanii hin baname, qullaa ta'uu isaaniis hin beekan. Kana irratti isaan baala harbuu walitti luqsisanii marxoo isaa hojjetatan. Kana booddee namichii fi haati manaasaa yeroo qilleensi qabbana'aan qilleensa'utti Waaqayyo Gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemuu sagalee dhaga'anii, isaan Waaqayyo Gooftaa dura mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatan. Waaqayyo Gooftaan garuu namicha waamee, eessa jirtaa jedheen. Namichis, ani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan tureef sodaadheen nan dhokadhes jedheen. Waaqayyos, qullaa kee akka turte eenyutu sitti hime? Silaawoo ija mukichaa isan hin nyaatin jedhee si abboome sanarraa nyaatteeree jedhe. Namichis dubartittii ishii ati anaa wajjin akka jiraattuuf naaf laatteetu ija mukichaa naaf kenne, anis nan nyaadhe jedheen. Yommus Waaqayyo Gooftaan dubartittiidhaan, wanta ati goote kun maali inni jedhee. Dubartittiinis, boofichi na sossobnaan nyaadhe jette. Yaa ta'a. Gaa'elli amma guutuudha jennu maaltu gidduu galee? Nama sadaffaa gidduu galee. Attamitti gidduu galee? Boofaffatee dhaqe. Boofatu dubbate. Boofi kun immoo yoo goomsuu raaderii Waaqayyoo gidduu fi isaan gidduu jiru garaagara dhosseetu gara isaatti gurra ishee bane. Waan jalqaba waan isheen dogoggorte asirratti maali? Addaamis achi jira maal dogoggore? Kan itti hime eewutti hime, lachuu isaan itti hime. Kan ergaa kana fudhate isaan maal godhan? Inni karaa isaa maal godhe, isheen maal goote? Yeroo baay'ee maqaa warra dubartootaa fi jedhu gaa'ela tokko irratti lallabnuuti. Waaqayyo cinaacha namaa keessaatii lafee meeqa baasee dubartii godhee uumee fidee argisiisee naan lafee tokkicha. Lafeen jajallaa baay'een immoo mee eessatti hafee naan nama keessatti hafeedhan. Maaliif jalqaba warra dubartootaan akka jedhan lafee jallaarraa waan tumamteef jallattee naani anillee tokkittiitu na keessa jira, garuu si keessa immoo baay'eetu jira kan jedhu dubbatan. Asitti illee baay'ee haasa'uu hin dandeenyu. Gaafa qofaatti walitti gaafa sanbata duraa walitti galagallee
waan baay'ee haasa'uu dandeenya isa kana. Lubi birraatuun beekuu weerree mushurritiin keessa har. Maaliif qofaatee sarree? Miinzeen barbaannaa jedhani nama walitti onu fiduu jedhanii har'aafillee gabira dabarree irraa gara fuulduraatti. Kanaaf gaa'illi maal barbaada jechuudha. Gaa'illi kan abbaa fedhee haa ta'u gaa'illi rakkoo qaba. Eegumsaa fi kunuunsuu barbaada. Eegumsaaf kunuunsuu gaa'illi hin qabne bu'aa hin qabu. Gaa'ila yoo hin kunuunsinu ta'ee yoo hin eenyu ta'ee nu harkaa ba'a. Yoom hamma gaafa gaa'ila keessa irruutti. Inni kaan waggaan manaa finnee waggaan manaa turree waggaan manaa goonee waan akkasii goonee anaaf jaartiin koo guyyaa tokko wal lamnee hin beennu jedhu. Dhugaadhaa kun. Ashaboo baay'atee yookiin mirmixanna gubee jechuun hin jiramoo hin jiru. Maamoo waan akkasiin goonee jechuun hin jiramoo hin jiru. Gungummii nafa. Haa ta'uyyuu malee inni kuni dhugaansaa abbaa manaa fi haati manaa nama fayyaa nama lubbuu qabu nama foon qabutu wal bira jira waanta ta'eefi walitti hin bu'an jechuu miti. Walitti yommuu bu'anii dafanii kan isaan qabatanii jira gara duubaatti dhufee naasaa. Haa ta'uyyuu malee gaa'ila abbaa fedhee yoo ta'eyyuu gaa'illi kunuunsuudhaa fi eeguu hin barbaachifne hin jiru. Biyya kana 99 fi 98 biyya Ingiliziin ture barumsa kootii fi biyya kanatti ta'e wanti isaa. Haadha manaa Kilintanii gidduutti ta'e hundi keessan beektu. Gaazexeessitoonni warri biyya kanaa giddiin qabanii waan barbaadan dubbatu waan hundumaa argisiisaniitu gara dhumaa irratti Hillary Clinton maal jedhan? Clinton maal keeti jedhan? Clinton moo itti jennaan abbaa manaa kootii. Waan hundumaatti agarsiisanii pirezidentii Ameerikaatii isa balleesse immoo dhiifama naa gaafatu dhiifaman godhaaf jette. Egasii booddee bini wucci guddaa ministeerii ta'u ishee. Egasii booddee bini tawaaddaruu ishee pireezidentiidhaaf iyyuu. Gaa'illi amma kana dirasiitti biyya kanarratti ta'ee jira. Gaa'illi kunuunsuu barbaada, eeguu barbaada. Ila amma in argitoo ta'e dhaabbii kana in argitoo ta'e mucaa isheen xinnoo maal hojjetti? Gaa'ila dhaabaa jirti. Haati manaa maal hojjetti? Gaa'ila dhaabaa jirti, gaa'ila kunuunsaa jirti. Mucaa isheen tokkos maal hojjetti? Gaa'ila kunuunsaa jiru. Abbaan manaa maal hojjeta? Gaa'ila kunuunsaa jiru. Gaa'illi abbaa manaa duwwaa miti, haadha manaa duwwaa miti, kan ijoolleetii, kan hawaasaati. Hundumatu kunuunsuu turre jira jechuudha. Gaa'illi kunuunsuu barbaada yoo kunuunsin immoo ija gaarii kan inni godhatu asirratti argina. Ija inni godhatu in argitu hammam akka inni bareedu, baalli isaa akka inni bareedu, iji isaa akka inni bareedu hundumtuu qat godhan eeguu turre jira jechuudha. Dhagaa irratti baay'ee amma haasofnu malee waa'ee gaa'ilaa irratti waan baay'ee haasofnu. Gaa'ila tokkotu ture luba hojii waaqayyoo hojjetaa, haati manaas hojii hojjetti. Haa ta'uyyuu malee gaa'ila isaanii diiganiitu bulu. Maaliif manatti yoo manaa ba'anii waluma duukaa ba'u yoo manatti galanii iddoo adda addaa kibilii adda addaatti galu. Gaa'illi mana keessatti walii ka'is dhuman qabu. Gaa'illi karaa irratti walii ka'is dhuman qabu. Gaa'illi immoo ofii xaamba'ee walnoonni godhanis dhuman qabu. Garuu gaa'illi kunuunsuu barbaadaa jenna. Kunuunsuu inni barbaadu inni balleesses inni hin balleessines dhiifama gaafachuu turreera. Waa'ee dhiifamaa irratti gaafa kan biraan barraa. Haa ta'uyyuu malee gaa'illi maatiidhaaf bu'uuraa, gaa'illi kennaa waaqayyooti, kennaa gati jabeessaa waanta ta'eef gaa'ila kana eeguun nurra jira. Gaa'illi kamiyyuu immoo kan kiristaanotaa dabalatee gaa'ila kunuunsuu barbaachisuudha. Gaa'illi lama jedhu tokko hafuuraa tokko immoo kan biyya lafaatiidha. Foon uffannee jirra akka namaatti. Haa ta'uyyuu malee gaa'ila keessatti foonis qabna. Haa ta'uyyuu malee hafuuras qabna. Akka hafuuraattis akka fooniittis gaa'ila geggeessuu danda'utu nurra jira.
gaa'illi kamiyyuu rakkoo qabaa rakkoo kana immoo karaa gaarii ta'een karaa wal ijaaruun hiikuun nurra jira. Gaa'illi ijoolleen gaa'ila gaarii keessatti dhalatte ijoollee gaarii taati ijoollee eebbaa taati kan abbaa ishee kan harmee ishee argiti. Gaa'illi walqixxummaadha walqixxummaatti jiraachuu turre jira. Dhukkuba adda addaa irraatii dhukkuba karaa adda addaa dhufurraatii wal eeguudhaa fi gaa'illi hundumaatii fi gaa'ilaa beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee gaa'illi jireenya ijoollee durbaa fi warra dhiiraa wal qixxeessa. Kana maaliif gootanii yoo jettanii macaafa kana torbeen isin barsiisaa. Macaafa keenya keessatti akka biyya keenyaatti akka naannoo keenyaatti warri barates warri dubbisuu danda'u warri dubbisuu hin dandeenye wanta jedhaniif akka goone jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaa'illi maaliif kun hundumtuu barbaachisee kunuunsuu maaliif barbaachisee kan jennu bu'uurri gaa'ilaa ergaa guddaa of keessaa qaba. Bu'uura gaa'ilaatti yoo ceenu bu'uura gaa'ilaa keessaatii inni tokkoffaan seera uumamaa boqonnaa 7. Boqonnaa 1 lakkoofsa 27 yoo dubbifattanii utuu san dubbisin fuuldura Waaqayyo jalqaba eenyuun uume? Addaam. Kaanami mormu jira? Mee seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27 nu dubbisame. Waaqayyo jalqaba Addaamiin uume kan jedhu fi maal achitti argina? 27 nan dubbisaa. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uume. Maal jedha addaatti? Addaamtu uumame qofaasaa jedhaa? Hin jedhu. Hin jedhu. Hunduma keenya dogoggora isa kana. Anamman digirii koo fixee gara faamilii ministirii dhufutti akka kanatti nu badhe. Eeyu kan jalqaba uumame Addaameen jedhanis. Teoloojii bareeraam. Digirii darajaan bareem kan isin dhibu. Garuu utuu barsiisota tun ta'in warrumti barsiisu warri baratus Waaqayyo jalqaba nama uumeedha. Naman uume immoo dhiiraaf dubartii uumeedha. Dhiiraaf dubartii immoo walqixxee uume Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 amma 30 yookiin 26 amma 30 yoo dubbifattanii Waaqayyo jara kanatti alaafinnatii guddaa kenne. Nama uumne kottaa nama uumne akka bifa keenyaatti jedhe. Namni uumame kun immoo bifa Waaqayyootiin uumame. Intala Waaqayyoon fakkaattutu ilma Waaqayyoon fakkaatutu heerume. Har'as kanuma. Kanaaf kiristaana fuudhaa jenna nuyi. Kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen kiristaanaa durba kiristaanaa dhiirri kiristaanaa kiristaana akka isaanii barbaadanii fuudhuutu irra jiraa kan jedhudha. Yoo kana ta'uu baatee qodaa adda addaatu itti dhufaa gaa'ila keessa rakkina baay'eetu uumama. Gaa'illi kanatti beekamaa ta'utu irra jira jechuudha. Bu'uurri gaa'ilaa isa kana gaata inni tokko. Bu'uurri gaa'ilaa inni tokko immoo seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irra kan jiru sila dubbifanneerra. Kanaafis abbaan manaa haadha manaa isaatti maxxanaa jedhamini. Abbaa isaaf haadha isaa immoo maal godhe? Inni isa jechuun jibba jechuudha. Jibbi keessa jira. Hin jiru warra Ameerikaa beektu akka isin waan hundumaatiin saba keessan gargaartan unkaan abbaaf haadha dhiisaati. Maatii dhiisaati. Warri Saawus Afrikaa jiran akka isaan itti biyya Hosaayinaa kana geddaranii argeera ija kootiin keessa deeme. Warran keenyaas akkasin tajaajiltan beeka. Haa ta'uyyuu maa jechuudha. Akka durii abbaa koo gabaan naqaa jedhee dhaqee gaafatee nu beeku. Haadha koo gabaan naqaa jedhee hin gaafatu. Jaartii koo gabaadhaan naa haadha manaa koo abbaa manaa koo gabaadhaan naa jedhee wajjin maratu. Mana isaanii dhaabbatan, gaa'ila isaanii dhaabbatan, tokkummaa isaanii dhaabbatan, jaalalaatiin deemu. Dhiisuu jechuun maal jechuudha kan jedhu isa kana ilaalla. Waan hundumaatti yaadaanis dhiisuudha. Waan hundumaattis gooftaatti kan tolu duwwaa hojjechuudha. Wal danda'uudhaan mana isaanii waan hundumaa abbaa manaa akka abbaa manaatti haati manaa akka haadha manaatti jiraachuudha kan barbaachisu.
abbaa manaa fi haati manaa attamitti jiraatu kan jedhu immoo mamariyaan jira. Seera qabna nuyi. Seera isa gubbaatti Sillaasee biraa nuu kenname qabna. Abbaa fi ilma hafuura qulqulluu biraa. Isaan jiraanna nuyi. Isa nami dhaga'u isa nami sodaatutu jiraata. Seerri kun immoo booddeen dubbifanna gara Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa gara booddeetti itti dhufnaa isa walitti maxxanuu inni jedhu maalii walitti maxxanu yaadaa walitti maxxanu karooraa walitti maxxanu abjuu walitti maxxanu horiidhaa walitti maxxanu dinagdee walitti maxxanu qabeenyaa walitti maxxanu waan adda addaa karaa adda addaa abbaa manaa baatee manaa walitti maxxanu inni tokko isa tokko dhossee hin jiraatu namni tokko nama tokko dhosu nama tokko waanta ta'eef abbaa manaa fi haati manaa ifa walii ta'u turreera akka ilaalleetti of ilaaluu turreera akka kanatti wal gargaaruu turreera foon tokko ta'uudha foon tokko ta'uu jechuun waan hundumaatiin qaamaan waan hundumaatiin foon tokko ta'anii jiraachuudha jechuudha foon tokko ta'uu inni jedhu kuni tokkummaa isaanii kana karaa ijoollee isaanii mul'isu karaa horii isaanii mul'isu karaa immoo fedha isaanii mul'isu fedha abbaa manaa qabu fedha haati manaa qabdu fedha immoo warri naqatan qabanii akka bulummaatti wal ilaaluudha wal jaallachuudha wal kabajuudha jechuudha. Gaa'ila keessatti hundeen gaa'ilaa bu'uurri gaa'ilaa sagalee waaqayyooti jaalala waaqayyoo murteessee dhuma uume akka abbaa manaa fi haati manaa wal jaallatanitti uume malee akka isaa wal jibban ittiin uumne waaqayyo. Abbaan manaa akka haadha manaatti tolutti haati manaa immoo abbaa manaatti akka tolutti akka walii wajjin jiraatan waaqayyo kana godhe. Gaa'ila kamiyyuu yoo ta'eyyuu hundeensaa waaqayyoodha. Hundeen gaa'ilaa waaqayyoodha. Injineeriin gaa'ilaa waaqayyoodha. Maandisi gaa'ilaa waaqayyoodha. Utuu san gaafatin kakuu keessa kanaaf waldaan asitti fuula waaqayyoo fi fuula waldaa kana duratti yommuu dhiyeessanii kennanii ergaa guddaatu darba jechuudha. Salphaa miti kun. Anarras hin gaafadha fuula waldaa kanaa fi fuula waaqayyoo duratti abaluu haadha manaa kee godhattee abaluma abbaa manaa kee godhattee wajjin jiraattaayi rakkina keessatti hin dhiiftu bal'aa keessatti hin dhiiftu jedhu. Kakuu guddaadha kun. Waaqayyo gubbaatii kan inni nuu kennedha. Kanaaf yoo hin amanna ta'e waaqayyo nutti gadda. Intala na fakkaattu an sii kenne amattaa jedhe yoo haadha manaa amanna ta'e. Yoo haadha manaa koo namadha ta'e. Yoo abbaa manaatu immoo haadha manaatu immoo abbaa manaa amatti ta'e immoo ilman sii kenne na fakkaatu amattaayi jibbitaayi hin jaallattaayi hin gorsitaayi hin guddiftaayi attam gootee kunuunsitaa jedhee gaafata waaqayyo gooftaan. Bu'uurri gaa'ilaa kakuu jaalalaa dhiifamuu hundumaa kan qabudha. Dhiifamni gaa'ila keessa hin jiru taanaan kufaatiitu dhufa. Kufaatiitu dhufa. Dhiifamni gaa'ila keessa hin jiru taanaan kufaatiitu dhufa. Maaliif dhiifamni baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo cubbuu keenya nuu dhiise qulqulluu ta'ee. Nummoo cubbuu keenya guyyaa guyyaatti kan hojjennu utuu hin beekinis kan hojjennu jira. Utuman hojjennu ta'eyyuu warra cubbuu hojjete iddoo isaanii buunee cubbuu kanaa fi qalbii dirrachuu danda'u nurra jira. Waaqayyo nuu dhiisi. Waa'ee saba keenyaa nuu dhiisettanii yoo isin kadhattanii torbee isin turen. Waa'ee biyya keenyaati yoo isin kadhatta addaan turen. Waaqayyo araara isaa ayyaana isaa arjummaa isaa kan inni itti nu argisiisu yoo nuyi qulqulloota taaneetu hin ta'in cubbamootuma taaneetu jirru gara isaatti qalbii dirrannee dhiyaannee waaqayyo araara isaa nutti argisiisa. Dadhabina keenya jabina isaatiin mo'a. Dadhabina jaalala keenya jaalala isaa guddaatiin mo'a. Dadhabina adeemmii keenyaa waaqayyo adeemmii isaa gaariitiin mo'a. Dadhabina nuyi walitti ifuu walitti jiraachuu dadhabne kana ifa isaatiin immoo ifa nu agarsiisa waaqayyo. Dukkana hin arginu waaqayyo wajjin deemnu. Waaqayyo akka kana godheetu gaa'ila nu hubachiisa. Nu guddisa, nu jiraachisa. Waaqayyo gooftaan akkana jedha.
Qoraasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 18:21 tunuu dubbisa hin dhageenya. Qoraasaayis 3:18-21. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti jedha. Abbaa manaa fi haadha manaatiin. Tole nan dubbisa maqaa gooftaanii. Ergaa Phaawulos gara Qoraasaayis boqonnaa 3:18 kaasee akkas jedha. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboommamtu. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu. Ittis hin hammaatin. Ijoollee waan hundumaatti abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun gooftaatti hin tola. Isin immoo abboota nana. Yaanni isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tututtanii hin aarsinaa. Kanuma ayyaataa argitanii eewutti akka toluttedha. Abbaa manaatti akka toluttedha. Haadha manaatti akka toluttedha. Kiristoos Yesuusitti akka tolutti akka nuyi wal jaallannu barbaada Waaqayyo. Kanaaf kennaa nuu kenna. Kennaan inni nuu kenne isa kana. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti, akka fudhatamaa ta'utti maaloon jaalalli keenya, maaloon adeemmii keenya, maaloon wal kabajuun keenya, maaloon wal ijaaruun keenya, maaloon gaa'ila dhaabbachuun keenya, gaa'ila barbaaduun keenya, gooftaa duratti fudhatamaadhaayi. Inni intala barbaaddatu, inni ilma barbaaddatu, abbaa manaa barbaaddatu, haadha manaa barbaaddatus gooftaa duratti fudhatamaadhaayi. Waan tokko isin hidhaama. Warri dargaggoonni warri ganaa gaa'ila dhaabbannu utuu Waaqayyoon hin gaafatin gara gaa'ilaatti hin lixinaa. Iji keenya baay'ee nu dogoggorsiisa. Iji keenya baay'ee nu dogoggorsiisa. Kennaa qabna ta'a akka Saamsoonii iji isaa baay'ee dogoggorsiise bini gaafa yeroo qabaat nun barra waa'ee sanarratti. Iji keenya akka nun dogoggorsiifnetti, harki keenya akka nun dogoggorsiifnetti, uffannaan horiin qabeenyaan akka nun dogoggorsiifnetti gaa'ilatti yommuu sinnu Waaqayyoo naataa inni kuni naataati isheen kuni enne Waaqayyoon gaafachuudha. Deebii yommuu kana Waaqayyo wajjin yoo jalqabne Waaqayyo wajjin xumarra jechuudha gaa'ila keenya. Gaa'ila keenya. Gaa'illi Waaqayyo barbaadu isa kana jechuudha. Gaa'illi Waaqayyo nurraa barbaadu isa kana jechuudha. Isa gaafannee gara gaa'ilaatti akka deemnuudha. Argitaniittu gaa'ila isa Waaqayyoon barbaachisa jedhee dhaabeyyuu diinni seexanni gennata keessa galee akka inni diige dhageenyeerra. Seexanni immoo isa darbatame biyya lafaa. Gaa'illi immoo eessa jira? Maatiin eessa jira? Maskootii cufannee hin dandeenyaa? Barri cufannee hin dandeenyaa? Qofaa keenya makiinaa keenya cuccufannee deemuu hin dandeenya. Garuu yaada seexanaa karaa isaa amala isaa hundumaa kan ittiin dandeenyu karaa Kiristoos duwwaadha. Karaa Kiristoos duwwaadha. Karaa Kiristoos yoo deemne dabnee argina. Dabnee argina. Gaa'ila immoo abbaa manaa fi haadha manaatu fooyyeffata malee nama kan biraatu fooyyessaa miti. Gaa'ila immoo abbaa manaa fi haadha manaatu eeggata malee nama kan biraatu eeggaa miti. Inni naqatus inni wal naqatanis gaa'ila keenya nuu eegii yoo jedhanii hamma gaafa fuudhuutti obboleettii isaa ta'uu beekutu irra jira gurbichi. Hamma gaafa heerumtuutti obboleessa ishee ta'utu irra jira. Yoo kana ta'uu baate rakkina. Obboleessaa obboleettii jedhanii immoo barumsi baay'ee barbaachisaadha. Waldaa keenyatti kan ta'e jira Beetelitti. Beetel maqaan Yesuus Addis Ababaa. Obboleettii obboleessaa waliin jedhu gaafa wal fuudhanii galanii kottuun rabnaa jennaan maalaan kibilii kan biraa raba malee si bira rafuu itti. Maal wal fuune hoo? Ati amma kan amma biyya lafaa keessa jirta ammayyuu ittiin jette. Gorsuu barbaachisaadha. Gorsi kanaaf barbaachisa. Gaa'ila keessatti maaltu barbaachisa? Gaa'illi maal nurraa barbaada? Gaa'ila keessa maaltu jira? Horii moo? Walitti dhufeenya moo? Wal qabachuu moo? Gaa'illi maal fakkaachuu turra jira kan jedhu baay'ee wal beekuu turra jira. Gorsa gar malee gorfamuus of eeggachuun nurra jira.
gorsi garmalee kan gorsu moobaayiliin keenya kuni waan baay'ee hojjeta. Hunduma kiisii hundumaa keessa jira. Practically isa argisiisa. Macaafa kaarratti macaafa caafnee turre anis Mr. Taappiyoonis macaafa kana torbe isin as taawaqaa. Garuu ijoollota baay'ee argine biyya keenya keessatti. Moobaayiliin kan balleesse. TV'n kan balleesse. Kanaaf diina mana keenya keessa jiru, diina gaa'ilaa keenya inni gennata keessa galee har'a immoo eessa galee kan hojii hojjechaa jiru hubachuu baruu danda'utu nurra jira. Kanaaf amma hojii manaa isinii kennu abbaa manaa fi haati manaa abbaan manaas akka abbaa manaatti haati manaas akka abbaa manaatti Waaqayyoon qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni tokkoffaan Waaqayyo wajjin eegii jiraatanii booddee haadha manaa fi abbaa manaa wajjin immoo Waaqayyo wajjin jiraachuudha. Inni lammaffaan. Inni sadaffaan immoo abbaa manaa fi haati manaa eegii Waaqayyo wajjin jiraatanii ijoollee isaanii wajjinis Waaqayyo wajjinis jiraachuu turre jira. Inni arfaffaan waldaa kiristaanaa akka kanaatti. Waldaan kiristaanaa ammasitti walitti qabnee jirru maatii iddoo adda addaatii dhufne taddaa'eera. Maatii Waaqayyoo taanee hojii Waaqayyoo hojjechaa jirra. Walii wajjin sagadaa jirra. Walii wajjin kadhachaa jirra. Kan kana nuu kenne Waaqayyo. Haa ta'uyyuu malee kennaan kun immoo waamicha qaba. Waamicha inni qabu warra akka keenya carraan arganne inni shanaffaanii warra akka keenya carraan arganne gara wangeelaatti fiduudha. Kana immoo gochaa jirtu Waaqayyo isin haa eebbiseera. Waaqayyo isin haa eebbisu bara baraan. Tokko taatanii horii keessaniin, tokko taatanii kadhannaa keessaniin, tokko taatanii yaada keessaniin, akeeka keessaniin, viizyinii keessaniin, misheenii hojii Waaqayyoo hojjechaa jirtu. Obboloottota jechuudha. Jireenyi kana jechuudha. Shanan kana namni manatti irraanfatee deemu jira? Hin jiruuni. Waaqayyo wajjin jira yoo makiinaa oofuu, yoo hojiirra jiru, yoo mana taa'u, yoo ijoollee koo wajjin taa'u, yoo haadha manaa koo wajjin taa'u, Waaqayyoon wajjin jira jedhanii of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo abbaa manaa fi haati manaas immoo Waaqayyoon wajjin jira jedhanii of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon wajjin jiraannaan jireenya gaarii jiraanna. Asittis achittis ansaa jiraanna wanta ta'eef. Jireenya kana muuxannoo godhachaa deemna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yoo Waaqayyo jedhee barumsa kanaa akka kanatti utuun ta'in walii wajjin hirmaachuudhaan barra jechuudha. Warri dhufta yoo tarii sammata duraa qaxaroo qabanneerraa nama tokkos haa ta'u nama lamas haa ta'u numa barsiifna. Inni himnu. Isaan jenne maaliif koramiinsaan mana ta'uu hin jenne. Kanaaf abbaan dhuftanii hin argattu barumsa kana akkamitti akka barsiisanii akkamitti meesedooloojii isaas hin ilaanna malee isa kana. Maaliif barbaachisaa yoo jettanii biyya keenyatti baay'ee argineerra baay'ee barbaachisee. Gaa'ela baay'ee diigame waggaa 27 diigame deebi'ee araarameera. Waggaa 16 kan diigame deebi'anii araaramaniiru. Waggaa 9 kan diigame deebi'ee araaramaniiru. Akkasumas immoo waldaa waggaa 27 kan diigame gaa'elli deebi'ee dhaabateera gaafa barumsa kana. Hundumti keenya utuu hin beekin beennes walii keenya kan gaddisiifne dhiifama gaafachuun nurra jira. Haa ta'uyyuu malee guyyaa tokko haadha manaa keenya amannee irra taanaan dhiifama gaafachuun nurra jira. Guyyaa tokko abbaa manaa keenya amannee irra taanaan hameen jaallatu Waaqayyo. Cubbuu wajjin tokkummaan qabu Waaqayyo. Qulqullina irraa kanaaf. Kennaa Waaqayyo nuu kenne kana kennaa guddaa gati jabeessaa kana sirriitti eeguu danda'u nurra jira. Gaa'ela kana maatii kana sirriitti eeguu danda'u nurra jira. Kan akka goonu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Ammanumaatti cimsee nu haa eegu. Isa kaan immoo torbeetti fufna. Kadhannu. Abbaa keenyaa, uumaa keenyaa, guddaa si galateeffannaa, waa'ee hojii keessa dinqisiisaa isa bara durii jalqabaa jalqabeessa jiru
har'a immoo gara keenya wanta fiddeef galanni ulfinni siif haa ta'u. Sabni kee fuula kee dura jiru, gaa'ela isaanii geggeeffachuuf fuula kee dura jiru, maatii isaanii ijoollee isaanii geggeeffachuuf fuula kee dura jiru, akkoo isaanii kaakayyuu isaanii geggeeffachuuf fuula kee dura jiru, isa sitti tolu hojjechuu fuula kee dura jiru, isa waaqayyoon fakkaatu, ilma waaqayyoon fakkaatu, durba waaqayyoon fakkaatu biyya lafaa kanatti yaa waaqayyoo barbaachisaa akka ta'eef horuudhaaf biyya kee fuula kee dura jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kee kana gargaari. Nu gargaari waaqayyo. Karaa nuyi jal'anne irraa nu deebisi. Karaa nu irra jirru immoo ifa keetiin nu geggeessi. Ayyaana keetiin nu geggeessi. Jaalala keetiin nu geggeessi. Dubbii keetiin nu geggeessi. Dubbiin kee dhugaadha, yaadni kee dhugaadha. Isaanis akka jiraannu nu gargaari. Kana hundumaa